Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun qophii Hello Doctor torbanitti al tokko dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiin qophaa'ee gara keessan kallattiin qaqqabudha. Egaa qophii Hello Doctor keenyaa irraatiinis mata duree tokko filanneetoo isin biraa qaqqabuuf geenyeetiin jira jechaadha. Mata dureen keenyaa irraa kan xiyyeeffatu waa'ee kalee fi dhukkuba kalee irratti. Dhukkubni kalee maali? Wantoonni isaan wal qabatan kan biroos jiru yoo ta'e har'a turtii keenya keessatti kan ilaallu ta'a jechaadha. Isin hordoftoonni keenyas kallattiidhaan gaaffiiwwan keessan akkuma kanaan dura barame karaa bilbila keenya 022 111 yookaan immoo ergaa gabaabaa barreeffama moobaayiliitiin 833 nu dhaqqabsiisuu dandeessu jechaadha. Kallattiidhaan televezyiinii Oromiyaa fi raadiyoo Oromiyaatiin hordofaa ta'u. Antola Saamii Dhaqsaati ogeessa safeerranneetiin jirra. Ogeessi keenya Dooktar Nuwaamaa Biifaa jedhamu Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Damee Hospitaala Asallaatti barsiisaa fi hakiima dhibee keessooti. Dooktar Baga nagaan dhuftanis ni jenna. Egaa hordoftoota keenya amma kallattiidhumaan gara marii keenya Dooktar waliin taasifnutti deemna. Kalee fi dhukkuba kaleetiin wal qabateetu jechaadha. Isin hanga bilbiltanii yookaan immoo ergaa gabaabaadhaan gaaffii keessan nu qaqqabsiistanitti gaaffiiwwan asii qopheessineen kan turtii taasifnu ta'a. Dooktar mee gara gaaffiiwwan qopheeffanneetti haa dabarruuti. Mee jalqaba faayidaa kaleen qaama namaatiif qabu yookaan immoo hojiin kaleen qaama namaa keessatti hojjetu maal fe'imee isarraa kaanu faayidaa isaatirra? Kaleen haali teessuma ishii maal fakkaata kan jedhu olaalle kaleen garaa keenya keessatti gara moggaatti karaa lachuutinuu kaleen kan argamu ta'e duubatti gara lafee dugdaatti siqateeti kan taa'u gara oliitiin hidda dhiigaa furdaa aortaa jedhamuun kan wal qabatu yoo ta'u gara gadiitiin immoo ujummoo fincaanii ittiin afuufee fincaaniitiin naqee kan kuufamu ta'a. Sanarraa gara alaatti ba'a jechuudha. Anaatoomikaalii yookaan istiraakchariin isaa yookaan haalli taa'umsa isaa kana fakkaata. Hojiin kaleen hojjetu faayidaan kaleen kennu gaa baay'eedha. Qaama keenyaaf faayidaa guddaa kenna. Tokkoffaa xuraawaan qaama keenya keessa jiru akka hin kuufamne dhiqame akka ba'u godha fincaan waliin. Kan biraa ashaboowwan qaama keenya keessa jiranii elektiroolaayitii jenna. Akka potaaseem, soodiyeemii, kaalseemii kan jedhamanii isaan kun sirnaan amma barbaachisaa duwwaan keessatti fuudhanii kaan fincaa wajjin qulqullaa'anii akka ba'an godha. Kan biraan dhangala'aadha. Dhangala'aan qaamni keenya bishaan amma barbaachisaa ta'e ol akka hin kuufamne amma barbaachisaa ta'e ol akka hin baane gochuudhaan madaalli isaa eeggatee akka ba'u godhee fincaan oomishuudhaan dabarsa jechuudha. Kuni madaallii kana eeguudha. Kan biraa hormoonota adda addaa oomisha. Hormoonii akka eritroopoyitiin jedhamu hidda dhiigaa seelii dhiigaa diimaa oomishuudhaaf kan nu gargaaran hormoonii kana oomisha. Reeniin kan jedhamu yeroo qaamni dhangala'aan qaama keenya keessa hir'atu hiddi dhiigaa keenya kottoonfachuudhaanii dhangala'aa qaama keenya keessatti hafe kan akka wal ga'u gochuudhaan kan nu gargaaru reeniin kan jedhamu sin oomisha. Akkasumas vaayitaamin D achi keessatti kalee keessatti xumuramee akka nu tajaajilu taa'ama jechuudha. Kan biraa maanni lafeen keenya akka jabaatuuf kan nu gargaaru kaalseemii kan jedhamu kaalseemii foosforasii wal madaaluudhaan gara lafee keenyatti dhaqanii kuufamanii lafeen keenya akka jabaatuuf kan nu gargaaru godha jechuudha. Kanaaf hojiin isaa baay'eedha jechuudha. Isaan ijoowwan kanneen isin amma kaastaniidha jechaadha. Faayidaan kaleen qaama namaa keessatti yookaan immoo hojiiwwan inni hojjetu wal qabateetu jechaadha. Mee faayidaa isaatirraa gara mata duree kallattiidhaan har'a ilaallutti haa dabarru. Dhukkuba kaleetiin wal qabatu waan ta'eef jechaadha. Dhukkubni kalee maali yookaan immoo yoo baay'ee ta'anis jechaadha dhukkuboonni kalee maal fe'imee isaan ijoon kaleedhaan wal qabatanii dhukkuboonni jiran? Dhukkubni kalee kun maali? Sarjariidhaan kan sirraa'anii fi qorichoota adda addaatiin kan wal'aanaman jennee addaan baasna. Sabispeeshaalitii lamaan isaan mataan isaanii. Sarjariidhaan kan wal'aanaman yoo jennu karaa dhangala'a fincaan keenya yaa'u kana kalee irraa oomishamee kan gad yaa'u yoo ergitti cufame jechuudha. Bifa sanaan opereeshiniidhaan yookaan baaqsanii baasuudhaanii kan sirraa'u jechuudha. Dhukkubni kan biraan qorichootaan kan wal'aanaman. Qorichootaa fi gargaarsa adda addaa gochuudhaanii wal'aansi kan godhamu jechuudha. Kanaaf bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaallaa nuti har'a kan irratti xiyyeeffannu dhukkuba meedikaalaan ilaalamu jechuudha. Yookaan qorichoota adda addaatiin kan wal'aanuu dandeenyu jechuudha. Isaan jechaadha.
Kan bakka lamatti qoodaniirtu kan sarjarii fi kan qorichootaan wallaanaman jettaniitoo mee kan qorichootaan wallaanaman kunneen keessattuu baay'inaan immoo hawaasa keenya keessatti kan beekaman isaan kamii? Kan qorichootaan wallaanaman kan isaan ilaalu tokko tokko. Dhukkuboonni kalee kan qorichootaan wallaanamuu danda'an kun bakka gurguddaa sadiitti qoonnetu akka hubataan dhaggeeffannoonni keenya nu hubatanittis bakka sadiitti qoonnee haa ilaallu. Dhukkuba kalee hariifataa yookaan dhukkuba kalee yeroo gabaabaa jenna. Acute kidney injury jedhu. Lammaffaan dhukkuba kalee qancaraa kan irra ture jechuudha. Chronic kidney disease jedhama kan. Kan bubbulee jechuudha. Kan ture jechuudha. Kan biraan infection UTI jedhu. Infekshinii qaama fincaan dhangalaasu kana keessa infekshinii noo jiraate UTI jedhama jechuudha. Kanaaf jara kana sadatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Mee tokko tokkoon ilaaluu dandeenya. Dhukkubni kalee isaan hariifataa kan jedhaman jiru qancaraa jettan kan bubbulee jechaadha yeroo ji'oottan muraasa wantoota akkanaa keessa kan qaama keessa ture. Tokko immoo miidhaadhaan kan dhufu kan infekshinii kan jettan jiru. Mee hariifataan kun kan akkamitti biyya keenyatti kan beekamanuu jiraatan mee fakkeenya kaasaa ta'uu ilaaluu dandeenya kanneen doktara. Dhukkubni kalee yeroo gabaabaa jechuun kuni maalidhaa hiika isaarraa yookaan kaleen keenya hariitiidhaan dadhabaa jirti jechuudha. Hariitiidhaan hammi calaluu danda'u ishii hir'achaa deema. Xuraawwan immoo qaama keenya keessa kuufamaa deema jechuudha. Kuni guyyoottan muraasa keessa amma torbanitti ta'uu danda'a. Hariitiidhaan kan ta'u jechuudha. Kanaaf dhukkuba kalee yeroo gabaabaa jenna. Jennee addaan baasna jechuudha. Sababni isaa maali? Biyya keenya keessattis baay'eetu jiru. Baay'eetu argamu. Sababni isaa bakka gurguddaa sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kalee toon qaqqabiin sababa dhufu, kaleedhuma keessatti sababa dhufuu fi kalee duuban fincaan karaa boyii fincaan keessa yaa'u kana ujummoowwan fincaan keessa yaa'u kana keessatti rakkina uumamu jennee bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kalee toon qaqqabiin kan jennu kun maali? Dhangala'aan gara kalee dhaqu kuni dhiiga keenya keessaa dhiigni keenya yaa'ee gara kalee dhaqaa kalee keessaa calalamee kan gara dhiigatti deebi'uun deebi'aa kan fincaan ta'ee ba'a jenneerra. Dhangala'aan kun ammisaa yoo xiqqaate keessumaa dhangala'aan dhiigni keenya gara kalee dhaqu kuni parsentii 20 ta'a. Dhiiga onneen keenya facaastu keessa liitira 1.2 akkana ta'a jechuudha kan dhaqu. Sun yoo xiqqaate kaleen keenya ariitiidhaan madoofte jechuudha. Miidhamuu dandeessi, hojii ishii sirnaan hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Kuni kan godhu maalinni haqqisiisuudhaan namni tokko yoo haqqise yoo garaa baasan jiraate haqqisuu yeroo tokko yeroo lama haqqisanii sanarraan ga'uu dhiisuu danda'a. Yeroo dheeraadhaaf yookaan dafee ammas haqqisiisuudhaan garaa baasuudhaan kanarra kan ga'uu danda'anidha. Dhiiga dhiiguudhaan inni kun egaa rukuttaadhaan ta'uu danda'a. Da'umsa irratti ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin ta'uu danda'a. Dhiigni baay'een qaama keenya keessaa dhangala'ee yaa'uudhaani kanarraan nu ga'uu danda'a. Kan biraan infekshiniin sepsis kan jedhaman infekshiniin dhukkubni onnee dhukkubni tiruu kunniin kanaaf nu saaxilu jechuudha. Isaan kun walumatti qabatanii walitti hidhata qabu jechaadha. Dhiigni dhangala'ee gara kalee qaqqabu kun hin xiqqaata jechuudha. Yeroo xiqqaatu kana kaleen dhiiga ishii bira ga'u kana walumaan geessee itti fayyadamuuf yeroo hojii hojjettuu dadhabaa deemte jechuudha. Sirnaan biraan ga'u. Kan biraan kaleedhuma keessatti sababa uumamuudha yookaan dhukkuba kalee keessatti uumamuudha. Kuni inni jalqaba maali? Infekshiniidha. Infekshinii keessumaa huuba qoonqoo daa'imman keessattuu huuba qoonqoo ka'ee yookaan gogaan keenya infekshinii yoo qabaate kalee keenya irrattis miidhaa qaqqabsiisuu danda'a jechuudha. Kan biraan dhiibbaa dhiigati. Malignant hypertension jedhanii yoo dhiibbaan dhiigaa kun akka malee hamaa ta'e kalee keenya madeessuu danda'a. Bifa kanaan kan biraa kun busaallee kanaan nu saaxiluu danda'a. Infekshiniin biraa kanaan nu saaxiluu danda'a jechuudha. Sababni sadaffaa kaleedhaan ala jennee ujummoowwan fincaan keessa yaa'u kun iddoo tokkotti yookaan iddoo lamatti karaa lachuunus haa ta'u yoo cufamanii kaleen keenya fincaan kana baasuuf dhiibdee gaafa dadhabdu dhukkubbii horatti jechuudha. Kanaaf sababoota kanaanii kaleen keenya dadhabuu danda'a jechuudha. Ka'umsi isaanii kana dhukkuba ariifataa yookaan dhukkuba kalee yeroo gabaaban kanaan nurra ga'uu danda'a jechuudha. Qancaraa kan jennu ilaaluu dandeenya asumatti. Dhukkubi qancaraa kan jennu immoo maali? Dhukkubni hojiin kaleen hojjettu xiqqaachaa suuta dadhabaa deema jechuudha. Kuni ji'a 3 fi isaa ol warra ture dhukkuba kalee qancaraa jenna jechuudha. Yookaan chronic kidney disease jedhanii.
ji'a sadiif sanaa ol kan irra ture jechuudha. Adeemsuma miidhaa jechaadha. Adeemsa miidhaa irra tura. Kuni maali keessumaayyuu dhukkubsattoonni yookaan gara yaala fayyaa yeroo dhaqanii kana fudhachuudhaa fi fedhii hin qaban jechuudha. Maalifiini? Doktor asirratti bilbilli hordoftoota biraa galeera waan ta'eef dhukkuba qancaraa kan jedhu kana kan dhaabni itti deebina. Hello. Hello akkam jirtan? Inna gaama. Nagaa jirtu akkam? Eenyu isiniin jenna? Dagaagoo. Barataadha moo? Mee gaaffii qabda doktariif? Xiqqoo mee hello dagaago. Xiqqoo bilbilli kee hin ciccita waan ta'eef mee afaan keetirraa butiitii yaasee mee gaafa suuftu. Hello. Doktor xiqqoo bilbilli isaan ciccita waan ta'eef dagaagoo hojii sirriitti dhaga'uu hin dandeenye deebi'ee bilbila taanaan kan keessummeessinu ta'a. Ammaafuu bilbilli isaan ciccita waan ta'eef ammaaf ol dhaga'uu hin dandeenye. Mee gaaffii keenya kan addaan kunnitti adeemne. Dhukkuba kalee qancaraa jechuun kun egaa ji'a sadiif sanaa ol kan irra ture kaleen kun suutuma suuta hojii ishii dadhabaa deemte jechuudha. Kanaaf dhukkubsattoonni yeroo baay'ee sadarkaa qaba kalee dhukkubni kalee qancaraa kun 0 irraa amma 5tti sadarkaa kenninaa fi 0 jechuun warri kun dhukkubsatanii miti garuu dhukkubsachuudhaaf saaxilamaniiru jechuudha. Saaxilarra jiru yoo of eeggannoo adda addaan godhini dhukkuba kalee qancaraa kana horachuu fi qarree irra jiru jechuudha. Tokko jechuun hubamee jalqabeera garuu baay'ee gadaanaadha jechuudha. Akkasumatti sadarkaan isaa guddachaa deemee sadarkaa 5ffaarra yeroo ga'u sadarkaa hamaarra ga'a jechuudha. Sadarkaa deebisuu hin danda'amne irra ga'a jechuudha. Mee ammas dhiifama doktor bilbilli jira waan ta'eef tarii itti hafuuf ammas. Kanaaf dhukkubsattoonni keessumaa amma sadarkaa 3ffaatti yoo dhufanii mana yaalaa yoo dhufanii mallattoo wayiitiyyuu hin qaban. Kanaaf mallattoo waan hin agarsiisnee fi qorannoodhaan qoratamee dhukkuba akkasii qabdu dhukkuba kalee qancaraa qabdu qoricha akkanaa fudhachuu qabdu akkasitti wal'aanamuu qabdu jedhamee gorfamanii hin fudhatan jechuudha. Kun biyyuma alaattis kan ta'udha. Hin shakku hakima tokkorraa gara hakima biraa dhaqanii sirriitti adda baafachuuf deemu fudhachuuf qophii miti jechuudha. Maaliif mallattoo hin qabu. Amma sadarkaa 3ffaa ga'utti irratti hin beeksisu jechuudha. Kanaaf dhukkubni kun addunyaa irratti baay'ee ol ka'aa jira. Biiliyoona walakkaa kan ta'an uummanni biiliyoonni walakkaan ta'u dhukkuba kanaan qabameetu jira jedhamee beekama. Keessumaa warra gurraachotaa fi umuriidhaan warra bule umurii 50-60 ol warra ta'e irratti jabaata baay'ata. Dhiiraa fi dubartiillee wal maqitaa amma ta'e dhiirri xiqqoo irra hubama jechuudha. Haa ta'u doktor bilbila fudhanneetoo deebina. Hello. Hello. Akkam jirtan? Hello. Inna gaama akkam jirtan? Akkam jirtu? Nagaa eenyu isiniin jenna? Yoosefidha. Yoosef? Yoosef nama. Eessaa Yoosef? Dambidoolloodha. Qeellam Wallaggaa Dambidoolloorraa. Mee gaaffiin kee maali Yoosef? Gaaffiin koyi beeka kalee qancaraati wal qabatee. Kalee qancaraa wal qabatee. Innis amma yeroo baay'ee kalee asumsannu gara gannaa yaa baay'ata. Keessatti immoo gara guddaa kana lafee guddaa kana gudda guddaa waan akka jiraa kana wajjin wal qabatee mul'ataati. Inni kun sadarkaadhuma sana keessa jiramoo maalidha? Tarii Dooktar Yoosefis gaaffiitti dabalatan qabdu isin. Galatooma. Haa ta'u Yoosef gaaffii keetiif deebii toora bilbilaatiin eeggadhu boodarra. Televezyiiniidhaan eeggadhu. Haa ta'u Dooktar Yoosef deebisaa haa eeggatu Dambidoolloorraa bilbila guddaa isa galateeffanna. Mee dhukkuba qancaraatu kalee qancaraa jedhamu kanaan wal qabata waan ta'eef kan isaas jechaadha. Keessattuu lafee dugdaa kana faayin dugda kutuu kana faa mallattoowwan akkana akka qabudha kan inni dubbate.
Meesin mallattoowwan yeroo baay'ee akka isin jettanitti immoo jalqaba mallattoowwan isaa dafanii hin mul'atanii kan isin jettanii funkumee maaliin wal qabata? Dhukkubee kalee qancaraan kun akkuma jenne amma sadarkaan isaa hammaataa deemitti mul'atu. Yoo mul'ate illee dugda dhukkubiin kun tarii sirriitti wal qabachuu dhiisuu danda'a. Mallattoon isaa ciminaan mul'achuu danda'u qaama dhiitessuudha. Qaama dhidhiitessaa qaamni isaa in addaataa maaliifiini hir'ina dhiigaa horata jechuudha. Sila kaleen hormoonii dhiiga oomishuu maddisiisti jennee irraa suni gaafa dhabamu hir'ina dhiigaa horata. Qaamni isaa in addaataa qaama dhiitessuu danda'a. Fincaan isaaniillee xiqqaate garuu amma fincaa'u jechuudha. Amma fincaa'uu danda'u halkan kaasuu danda'a. Sammuu namaarrallee rakkoon ga'uu danda'a. Xuraawaan kun qaama keenya keessa waan kuufamuu fi sirriitti waan hin qulqulleessineef sammuu namaa irratti miidhaa ga'ee dhukkuba gaggabdootti fiduu danda'a. Onni irranillee rakkina ga'uu danda'a. Lafeen keenyallee bututee haphachuu danda'a. Kanaaf dugdi sigaa amma ta'e sirriitti wal qabachuu baatuyyuu jiraachuu danda'a. Mallattoowwan kana keessa jechaan ta'u. Mee isa xumuraa asumaan haa ilaallu hanga gaaffii hordoftoota keenya bira dhufutti infekshin kan jedhamee gabaabumatti haa ilaallu isa sadaffaa. Infekshinii yookaan UTI jedhu isaanii urinary tract infection kan jennu afaan hojiitiin afaan barnootaatiin. Kun jechuun maali? Qaama fincaan ittiin oomishamee keessa yaa'u hunda keessatti afuufee fincaanii ta'uu danda'a. Ujummoo fincaan keessa yaa'ee gara afuufee fincaanii dhufuu ta'uu danda'a. Kalee ta'uu danda'a. Achi keessaa bakka tokkotti orgaanizimii yookaan lubbu qabeeyyiin qaama keenya keessa seenuudhaan lubbu qabeeyyiin ijaan hin mul'anne qaama keenya keessa seenuudhaan qaamni keenya wajjin wal lolu jechuudha. Lubbu qabeeyyiin qaama keenya keessa yeroo seenan kana qaamni keenya akka alagaatti waan laaluu fi wal lolu jechuudha. Loltoota irratti banuudhaan wal lolu. Yeroo kana madaa'uun dhufa jechuudha. Keemikaalonni adda addaatu oomishama yeroos. Kanaafi dhukkubii nurraan ga'u jechuudha. Kuni gaa'eessaa kalee keessa ta'uu danda'a, afuufee fincaanii keessa ta'uu danda'a. Ujummoo fincaan keessa yaa'ee gara alaatti yaa'u ta'uu danda'a. Achi keessaa bakka tokko ta'a. Walumatti qabnee garuu infekshinii dhangala'aa fincaanii keessatti uumamu jenna jechuudha. Haa ta'u egaa dhukkuboota wal qabatee dhukkuboota kaleetti wal qabatee waan baay'ee ilaalleerra jennee yaanna tarii wanti ifa hin taaneef hoo jiraate hordoftoonni keenya wayita dhiyeessanitti isaan biraa kan fudhannu ta'a gaaffii. Amma gara ka'umsa isaatti darbuuf jenna. Ka'umsi dhukkuba kalee gosoota amma jennee jira. Isa lamaan gurguddoo sana boodamuu qorichootaan kan wallaanaman kan jedhu illee ilaallee jirra. Ka'umsi isaanii maali? Gaaffii nuti qopheeffannedha. Isuma wal qabatee moo Jamaal mi'eessaatillee Finfinnee irra gaaffiidhuma wal fakkaatu kaase maalirraa nama qaba jedhee dhukkubni kalee ka'umsi isaa maalidha? Mee kana yaa ilaalu dooktar. Akkuma duraan addaan baasnee ilaaluuf yaalligaa dhukkuba kalee yeroo gabaabaa dhukkuba kalee qancaraa fi infekshinii kana inni addaan baasnirraa dhukkuba kalee yeroo gabaabaa ilaalleerra. Garaa baasuu haqqisiisuu yeroo dheeraaf infekshinii adda addaa dhukkuba onnee dhukkuba turuu fincaan immoo sirriitti akka dhangala'ee yaane gochuudhaan wanti cufoo jiraate dhukkubni busaallee kunniin dhukkuba kalee yeroo gabaabaa kanaaf nama saaxilu jechuudha. Dhukkuba kalee qancaraa yookaan kan ture kana kan namatti fidanii lakkoofsi tokkoffaan dhukkuba sukkaaraati. Dhukkuba sukkaaraati lakkoofsi tokkoffaa jedhamee kan sirriitti qorannoon qoratamee taa'amee amma paarsentii 80 kan ga'u ta'a. Lammaffaan dhiibbaa dhiigati. Sadaffaa inni kan fudhannu kan akkasittillee sadarkaan kaa'uu baannu dhukkubuma kalee keessatti uumamu. Infekshinii kalee keessatti uumamu. Kan biraa kaleen keenya uumamaan dhidhiitoftee uumamuu dandeessi. Poolisiistikii jenna. Uumamaan dhidhiitoftee uumamuu dandeessi. Qorichoonni adda addaa. Qorichoota keessumaa namni baay'inaan mana yaalaa hedduurra deemuudhaan kan ofuma isaatii ofii ajajuudhaan qorichoota fudhatanii qorichoonni adda addaa kalee keenya miidhan jiru. Dhiibbaa qabaatu. Dhiibbaa qabaatu dhukkuba kalee yeroo gabaabas ta'e dhukkuba kalee qancaraas namatti fiduu danda'u jechuudha. Bifa kanaan sababiin isaa kanaadha. Infekshiniidhaaf yookaan immoo UTI'dhaaf sababa kan ta'ani
sanaaf wanti nama saaxilan jiru. Lubbu qabeeyyiin baakteeriyaa jedhamu. Baakteeriyaan kun baay'inaan infekshinii kan namatti fidu baakteeriyaa kana. Baakteeriyaan kun immoo maddisaa mar'umaan keenya jechuudha. Mar'umaan keenya kanaaf namni yeroo mana fincaanitti qulqullaa'u akka qulqullaa'u kan gorsamuuf kanaafi suni dubartootatti irra baay'ata. Maaliifini ujummoon fincaan afuuffee fincaan irraa fuudhee gara alaatti ittiin ba'u gabaabaadha kan dubartoota. Seentimeetira afur ga'a. Kan dhiiraa amma 12tti kan dheerata waan ta'eefi baakteeriyaan kun yookaan lubbu qabeeyyiin ijaan hin mul'anne kun akka salphaatti galuu hin danda'u jechuudha. Dakasii ol gala baakteeriyaan kun kan dhiiratti akka salphaa galuu hin danda'u. Kan dubartootaa salphaamatti gala. Kanaaf dubartootatu saaxilamu kanaaf. Kanaaf kan nama saaxilanis egaa lakkoofsa tokkoffaarra kan kaa'u qorannoon walqunnamtii saalaati. Walqunnamtiin saalaa maal godha? Yeroo walqunnamtiin saalaa ta'u lubbu qabeeyyiin ijaan hin mul'anne kun afaan karaa fincaan ittiin ba'u kanarratti akka tuuta'an godha. Kanaaf salphaadhumatti galuu danda'a jechuudha. Salphaamatti galuu waan danda'uufi kan biraan ammas fincaan sirnaan qajeellee otoo hin cufamin otoo rigittuun rakkatiin sirnaan hin ba'u taananii yoo rigitti cufamee jira ta'e baakteeriyaan achitti kuufamee ammas wal horuudhanii infekshinii kana uuma jechuudha. Kan biraan dhukkuba sukkaaraati. Yeroo ulfaallee baay'achuu danda'a wanti kun maaliifiin yeroo ulfi waan jiruufi fincaan akka garaatti qajeelutti yaa'een ba'u jechuudha. Asii achi daddaba waan ta'eefi yeroo ulfaallee baay'achuu danda'a. Dhukkuboonni kan akka kaansarii kan akka HIV illee dandeettiin dandamachuu keenya waan gadi bu'uu fi kanaaf nu saaxiluu danda'u. Dhukkuboota dhiiraa dhukkuba dhiiraa kan kaansarii piroosteet jennu yookaan xannacha dhiiraa kan morma afuuffee fincaanii jalatti kan argamu dhiita'uudhaan cufee yookaan kaansarii ta'uudhaan akka fincaan sirriitti hin yaane gochuudhaan akkasumas dandeettiin dandamachuu keenya akka gadi bu'u gochuudhaan kanaaf nu saaxila jechuudha. Kanaaf kana fakkaatan. Kanneen jechaadha ka'umsi dhukkuba kalee kan amma kaastan mee gaaffiin bilbilaa tokkos jira isa fudhanneetoo gaaffii itti aanutti dabarra ergaa gabaabaa barreeffamaatiin illee gaaffiiwwan dhufaa jiru. Hello. Hello. Akkam jirtan? Hello. Nagaa jirtu. Nagaa eenyu isiniin jenna? Dirribaa Ambassaa godina Shawaa Lixaa Naadaa Bargaa magaalaa Mogodaa. Dirribaa Ambassaa barataadha moo maal hojiin keessan? Barataa. Mee dirribaa gaaffiin keessan maali mee? Kaleedhaan wal qabate? Gaaffiin kiyya dhukkuba kalee kanarraan kanan daawwadhe. Dhukkuba kalee yeroo tokko jirma adda ta'eetirraan haa ta'uutii beekuutii yeroo tokko na dhukkubaati yeroo tokko immoo darbee na dhiisa. Maalirraan kan keessisa kana mallattoon kun akkamitti na dhiisuu danda'a kan jedhu. Mee tarii Dooktar Gaaffii obbo Dirribaa gaafattan qabdu isin? Eessa isin dhukkubaa bakka kamii sirriitti bakki isin dhukkuba? Kalee koo isa karaa mirgaa. Yeroo hojii ulfaataa hojjedhe na dhukkubaa yeroo sana immoo hojii ulfaataa sana irraa immoo goonniis immoo xiqqoo natti fura iddoo sana baay'ee na dhukkuba ture. Haa'ullee hin danda'u. Haa ta'u egaa obbo Dirribaa mee gaaffii keessan Dooktar hin deebisu waan ta'eef eeggadhaa isinirraa fudhataniiru. Galatooma waan nu bilbiltaniif. Egaa Dooktar namoonni baay'een ergaa gabaabaa barreeffamaatiin illee gaaffii isaanii dhiyeeffachaatiin jiru. Kan gaaffiiwwan dhiyaatan keessaa amma kan gidduutti dhufe tokko haa ilaalu. Dhukkubni kalee firaashii ispoonjii irra yoo rafan nama qabaa kan jedhamu hammam dhugaadhaa jedha Biraanuu Ashaagireeti aanaa Geeraatirraa jechaadha godina Jimmaati. Haa ta'u gaaffii kanatti dabalamee kanuma wal qabatee yeroo baay'ee immoo hawaasa keessatti kan jedhamu tokko isaanis itti dabalu. Keessattuu dubartoonni kophee ispiilii yookaan immoo kophee komiinsaa ol dheeraa ta'e gaafa kaawwatan dhukkuba kaleen nu yookaan immoo kaleen keenya dhukkubdi jedhu gaafa kophee filaatii ta'e yookaan immoo komiinsaa gabaabaa ta'e gaafa kaawwatan immoo kaleen koo dhukkubni isaa na dhiiseera wantoonni akkanaaf baratamaniiru. Mee kun hangam dhugaadha kan firaashii ispoonjii kanatti daballee ta'u tarii firaashii ispoonjii irra kan rafaa turan kana dhagaanii gara jirbiitti yookaan immoo gara biraatti jijjiirrataniiru ta'a. Sadanuu gaaffiiwwan sadanuu kan obbo Dirribaan nu gaafasii daballee walumaan deebisuu dandeenya. Kun maal egaa addaan qoonnee ilaalirra amma
dhukkuba kalee kana bakka sadiitti. Dhukkuba kalee yeroo gabaabaa, dhukkuba kalee qancaraa fi infekshinii jennee ilaallerra. Kanaaf dhukkuboonni kuni kanaan waliin qabatan sababa isaa akkuma amma tarreessinetti jechuudha. Kan biraa maalii warra sarjeriidhaan wal'aanaman jennee warra duraan baaqsuudhaan wal'aanaman jennee kan laalle cirrachi kalee jira. Cirrachi kalee kun maalii dhuguma kalee irratti garaa keenya gara moggaa irratti nu dhukkubsuu danda'a. Kanaaf dhukkubbiin garaa irratti nutti dhaga'amu kuni kalee duwwaadha jechuu hin dandeenye. Keessumaa karaa mirgaa amma kan obbo Darbaan nu gaafatanii cirracha hadhooftuu ta'uu danda'a. Tiruu irraallee ta'uu danda'a, kalee irraallee ta'uu danda'a. Sababni isaa adda baafamee beekamuu qaba jechuudha. Kan kalee mallattoon isaa maalii? Dhukkubbiin kuni badee dhufaa maalii? Yeroo cirrachi kun yeroo fincaaniin yeroo xixiqqaatu fincaaniin qulqullaa'ee ba'a. Ammoo dhufeennaa kuufamuu hin dhukkuba qulqullaa'ee ba'a. Bifa sanaanii kan baduuf kan deebi'u ta'a. Kan cirracha hadhooftuullee akkasumatti karaa mirgaa kan dhukkubsuu danda'a. Tiruu irraallee ka'uu danda'a. Lafee dugdaa irraallee ka'uu danda'a waan ta'eef kuni ogeessa fayyaa isaanii walitti jiru ilaalanii qoratamanii ilaalaman gaariidha jechuudha. Kan biraa maalii? Firaashii yookaan ispoonjii kanas akkas waan akkasii irratti nama dhukkuba waan jedhu saayinsii waan qoratee lafa kaa'e gaan qabu. Hin jiru waan akkana nama dhukkubsu hin jiru. Kaleen keenya waan akkanaatiin dhukkubsatu. Tariitii maalii? Dugda keenya keessatti kan dubartootas walitti daballee olaallee kophee koomessaa ol ka'aa ta'e kaa'atanii yeroo deemanii dugda keenya keessatti foon keenya dhaqee kalee irratti kan lafee irratti kan hidhatu teendan jenna. Foonumti keenya addaan harkifamuudhani dhukkubbiin dugdaa akka yookaan gara moggaa irratti garaa keenya gara moggaa irratti akka nutti dhaga'amu gochuu danda'a. Kanaaf dhukkuba kalee wajjin waliin qabatu jechuudha lachuunsaa. Mee gaaffii kana xumurtaniif turte. Haa ta'u kan biraa immoo kan dhufe Muzayyin Huseen Aanaalemuu fi Bilbiloo irraa kan inni gaaffiisaa ergaa gabaabaa barreeffamaatiin ergate. Dhukkubni kalee namatti ni darbaayii. Yoo hin darbate karaa meeqan darbu kan immoo karaawwan ittiin darbuu jiraate isaan nutti himata. Namatti darbuu hin danda'u. Namatti hin darbu. Tarii dhukkubni kalee qancaraan kuni maatirraa darbeetiin iyyuu sirriitti kan walitti hidhata qabu miti. Darbee maatirraa gara ijoolleetti yookaan gara akaakayyuu abaabiyyuutti darbuu danda'a. Dhalaan jechaadha. Dhalaan sanyiidhaan yoo ta'e malee namarraa namatti hin darbu. Malee akkanumatti namatti hin darbu. Hin darbu. Kanaafuu namatti hin darbu taanaan karaa kan meeqaan darba kan jedhus gaafficha asumaan deebi'ee fiire jechaadha hin qabudha. Gaaffii gara biraa ilaalume. Hanga hordoftoota keenya biraa gaaffiin gara biraan dabalamutti xumureera waan ta'eef mallattoowwan dhukkuba kalee mi'aa ilaalu isaan ijoo maal fa'i kan jedhu mi'aa ilaalu dooktar. Dhukkuba kalee egaa mallattoon isaa dhukkuba kalee yeroo gabaabaa yoo ilaalle akkuma maqaan isaa ibsu dhukkuba kalee yeroo gabaabaa yookaan acute kidney injury jedhu dafeeti jechuudha hariitiidhaan guyyaa muraasa keessa amma torban tokkotti ta'uu danda'a hariitiidhaan jechuudha kan dhukkubsatanii. Hariitiidhaan kaleen dandeettii calaluu ishee gadi bu'a. Hadhooftuu yookaan xuraawwan adda addaa qaama keenya keessa kuufama jechuudha. Kanaaf mallattoon isaa maal ta'a? Qaamni dhidhii ta'uu danda'a. Sammuun isaaniillee of wallaaluu danda'a. Ho'a qabaachuu danda'u. Akkasumas sababa kanaaf kan nu saaxilu namni sun aqee qabaachuu danda'a. Garaa baasaa. Ho'allee qabaachuu danda'u. Naannoo busaallee dhaqanii deebi'uu danda'u. Iji isaanii boora'uu danda'a. Mallattoo akkasiitiin dhufu jechuudha. Keessumaa immoo yoo irra bulee fincaan isaanii baay'ee xiqqaata. Fincaan baay'ee xiqqaata. Sammuu isaaniillee sammuun dhukkubsataa kanaallee gara sammuu keenya isaanii dhaqee xuraawwan qaama keessatti kuufame kun sammuu isaallee hubee of wallaalchisuu danda'a. Lafaan dha'uu danda'a, urgufuu danda'a jechuudha. Akka gaggabdootti gaggabsuu danda'a. Dhukkuba kalee yeroo gabaabaa mallattoon isaa kana fa'a jechuudha. Kan warra infekshin kan jedhamanii fi kan warra kaan immoo ilaallata. Dooktar mee jalqaba gaaffii bilbilaa fudhan. Hello. Hello. Akkam jirtan? Akkam jirtan?
Nagaa eenyu isiniin jenna? Kaabaan jedhama. Dhaabaa. Jimmarraa. Dhaabaa Jimmarraa. Gaaffii qabda dhukkuba kaleetu wal qabate. Gaaffiin qaba'e. Mee gaaffii kee dhiyeeffadhu doktariif. Hello. Si dhagaa jirra Kaabaa. Hello. Hello Kaabaa. Nagaamu. Hello. Hello. Kaabaa si dhagaa jirra nuti. Egaa inni dhaga'ee hin dandeenye Kaabaan deebisee bilbila taanaan keessummeessumta. Hello. Hello. Nagaamu Kaabaa. Agaamaan jedha. Nagaama taanaan mee gaaffii kee maali mee dhiyeeffadhu? Hello. Si dhagaa jirra Kaabaa. Hello. Egaa wal dhaga'uu hin dandeenye waan ta'eef tarii isa turu dhagaa hin jiru deebisee bilbila ta'e hin keessummeessina ta'a doktar. Mee gaaffii jalqabne itti dabarru mallattoowwan dhukkuboota alaalleerraa isa kan mallattoowwan dhukkuba qancaraa fi kan infekshinii alaa. Mallattoon dhukkuba kalee qancaraa kuni yookaan kan namarra bule kuni akkuma jenne egaa baay'inni isaa mallattoon qabanii yoo mallattoo horatanii dhufan ammoo qaama dhidhiitisu maaliifin kaleen calalee baasuu hin danda'u bishaan nama nu barbaachisu ammaa nu barbaachisan dabaasee baasuu hin danda'u waan ta'eef bishaan qaama keenya keessa kuufama dhangala'aan kuni qaama isaanii dhidhii ta'ee fuularraa jalqabuudhaan dhidhii ta'ee dhufuu danda'u hafuura kutuu danda'a. Fincaan isaaniillee akkuma kana xiqqaachuu danda'a fincaan isaaniillee fincaan isaan baasan xiqqaachuu danda'a. Sammuu irratti illee akkuma kana xuraawaan qaama keessa kuufamu kuni sammuu keenya hojii isaa dhoorguudhaan akka of wallaalan yookaan akka isaan sirriitti yaaduu hin dandeenye gochuu danda'a. Lafeen illee dhukkubbiin lafee illee itti dhaga'amuu danda'a maaliifin duraan kaleen ashaboo lafee ijaaru kaalseemii kan jedhamu sirnaan akka hojjetu godhannee irraa hojii dadhabu lafeen keenya hin haphata jechuudha ashaboon kun sirnaan hin dhaquuf. Kanaaf dhukkubbiin lafee illee itti dhaga'amuu danda'a. Haqqisiisuu danda'a. Midhaan jibbisiisa. Mallattoo kan kana qabaachuu danda'u jechuudha. Kan isa infekshinii jedhutti dabaltaniitu gaaffii gara biraatti dabarsu. Mallattoon isaa maali? Mallattoon warra infekshinii yookaan UTI yookaan infekshinii dhangala'aa fincaanii kana keessatti kalee ta'uu danda'a afuuffee fincaanii. Maaliifin hubannoon namaa yeroo baay'ee asirratti xiqqoo sirrii miti. Infekshinii kaleen qabaadhu. Infekshiniin sun kan afuuffee fincaanillee ta'uu danda'a, kan ujummoo fincaanillee ta'uu danda'a. Kanaaf walumatti qabnee afaan yaalatiin UTI jenna garuu adda baasnee dhukkubsataatti himna. Kan afuuffee fincaanitii kan kaleetii. Kanaaf adda baasanii beekuu qabu infekshinii hundi kan kalee miti jechuudha. Kanaaf mallattoon isaa maal ta'a ho'a qabaatu hin qorrisiisan ho'isa haqqisiisuu danda'a. Ol guuraa hin haqqisiisa. Uffaa isaanii kanarratti illee handhuuraa gadi. Uffaa isaanii bakka afuuffeen jirtutti bakka kofootti hidhannu kanarratti dhukkubuu danda'a. Bakka kaleen jirtutti illee moggaa garaa keenya irratti dugda keenya illee dhukkubuu danda'a jechuudha. Mee doktar gaaffii bilbilaaf fudhanneetu haa deebinu. Hello. Hello. Akkam jirtan? Hello. Hello nagaamu akkam? Nagaamu akkam jirtu? Nagaartu wallagga lixaa magaalaa Mandiirraa. Eenyu isiniin jenna? Eebbasaa Destaa. Eebbasaa gaaffii qabdaame kaleedhaan wal qabate dhukkuba kaleetu wal qabate. Eeyyaan anis darbee dhukkuba sa'aatiin deemutti natti kalee gootu. Tokko sa'aatiin deemutti sa'aatiin garaa koo gadi qabutti akkana dhiisuu ta'a maaloo infektiin isaa ta'e gaafachuu barbaade. Mee doktar gaaffii qabda eebbisaadhaaf. Karaa kamiin si dhukkuba eebbisa? Karaa lachuyyuu taa'e. Yommuu gatteessu si dhiisa. Eeyyee sa'aatiin harkaan gadi qabutti. Haa ta'u mee gaaffii gara biraa qabdaa? Kanumadha. Haa ta'u doktar sii deebisuu televezyiinii yookaan reediyoo bira jirta taanaan eeggadhu deebii. Tole. Haa ta'u doktar gaaffii eebbisaas qabannee jirra kan ergaa gabaabaa barreeffamaatiin dhufanillee jiru gaaffiiwwani. Mee xumurtaniiftu isa infekshin mallattoo isaatti wal qabatu. Mallattoon infekshinii gaa kan biraa maalni fincaan hin gubuudha. Fincaan hin gubaa amma dafee mana fincaanitti fiigsa fincaan isaanii qabachuu hin danda'ani. Fincaan isaanii illee bifa jijjiirrachuu danda'a diimachuu danda'a dhiiga qabaachuu illee danda'a. Kanaaf mallattoowwan kana keessaa tokko jiraate dafanii mana yaalaa dhaqanii wal'aanamuun barbaachisaadha. Sana ta'uu baannaan gara kaleetti ol ba'ee asii ol deemee kalee bira ga'uudhaan kalee illee madeessee
rakkoo irraan ga'uu danda'a waan ta'eef dafanii wal'aanamuun qabu jechuudha. Haa ta'u ammas gaaffiiwwan daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya biraa dhufan jiru ergaa gabaabaa barreeffamaatii fi bilbilaan jechaadha. Tokko kan eebbisaa nama bilbilaan gaafatedha. Inni biraan immoo jalqabee kan warra kaanaa ilaalluti. Dhukkubni kalee qaama hormaataa miidhuu danda'a. Miidhuudhaan immoo dhala dhorkuu danda'a kan jedhu gaaffiin tokko dhufeera. Abbaan isaa hin barree wajjin ergine waan ta'eef. Kan biraa immoo garaa koo gara bitaa yeroo tokko na dhukkubaa funkalee ta'uu danda'edha. Mahammad jedhama Jimmarra gaaffii kana nuuge. Mee lamaan kana ilaalu. Gaaffii Mahammadiif gaaffii eebbisaa iddoo tokkotti deebisuu dandeenya. Maadhaa dhukkubni kalee kun gaa cirracha kalee inneerra. Amma warra opereeshiniin sirraa'anii cirrachi kalee dhukkubbii mallattoo akkanaa agarsiisuu danda'a. Gara moggaatti garaa keenya irraa gara moggaa lamaan irratti yookaan gara tokkos ta'uu danda'a nu dhukkubuu danda'a. Kana yoo ta'u yeroo tokko dhukkubbiin dhufee deema jechuudha. Akkuma amma jennee fincaan gaafa dhiqamee ba'uudha cirrachi kuni fooyyee argannaa yeroo kaan hin deemu. Kanaaf kun ta'uyyuu dhukkubni garaa keenya irratti moggaa lamaan irratti nu dhukkubu kun hundiyyuu dhukkuba kaleeti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Dhukkubni kalee kan biraas jiru dhukkuboonni biraa keessumaa dubartoota keessatti gadameessa isaaniitii wal faana gadameessa isaanii irratti rakkoo jiruun dhukkubbiin akkasitti mul'achuu danda'a. Mar'umaan keenya irratti illee dhukkubbiin akkasitti mul'atu ta'u jiraachuu danda'a. Dugda keenya irraa illee kan ka'u jiraachuu danda'a. Kanaaf kuni dhukkuba kaleeti jennee jala murree himuu hin dandeenyu amma qorannoon hubatamutti jechuudha. Kan biraa maali? Yeroon deemu yeroon dhaabadhu waan akkasii waan jedhu dhukkubni kalee dhaabbachuu hojii kan biraatiin waliin qabatu jechuudha. Gaaffii isa kan eebbisaas deebi'eera isaa maatii wal qabate kan Mahammad Deessee wal qabate abbaan isaa hin barre jedheera durayyuu dhukkubni kalee qaama hormaataa miidhuu danda'edha. Miidheetoo immoo dhala dhorkuu danda'e kan jedhu gaaffiin tokko ergaa gabaabaa barreeffamaatiin dhufeera. Mee isa haa deebisnu dooktar. Dhukkuba gaaffii bareedaadha. Dhukkubi kalee kuni keessumaa dhukkubi kalee qancaraan sadarkaa kanaan hin ga'a. Wal hormaata irratti fedhii wal qunnamtii saalaatiif qabu akka gadi bu'u gochuudhaan hormoononni yookaan ispaarmiin oomishamu kan dubartootas laguun isaanii sirnaan akkan hojjenne gochuudhaanii sadarkaa sanarraan ga'uu hin danda'a. Sirrii gaafatanii. Keessumaa immoo ulfii yoo jiraateyyuu dhukkuba kalee qancaraa dubartoonni qabanii ulfii kun carraan irraa ba'uusaa baay'ee ol ka'aadha jechuudha. Fakkeenyaaf dubartoonni dhibbi dhukkuba kalee qancaraa qaban ulfaa'anii 20 isaanii duwwaatu ga'ee da'a jechuudha. Kaan irraa ba'a. Kanaaf ulfii yoo jiraate irraa baasuu danda'a. Ulfiis akkan uumamne gochuu danda'a. Sirriidha gayyaa. Walitti hidhata qabaa jechuudha. Hidhata qaba jechuudha. Haa ta'u gaaffiin gara biraa dhufe ergaa gabaabaa barreeffamaatiin dooktar. Gaaffichi araada wal qabata. Araadni jimaa dhugaatii sijaaraa xuuxuun dhukkuba kalittiif nama saaxiluu danda'edha gaaffiin dhufe. Badruu Nageessuuti godina Shawaa Kibba Lixaarraa kan erge. Kan biraa immoo gaaffiidhuma kanaan wal qabatee infekshinii kalee guutumaan guutuutti fayyuu ni danda'amadha qorichaan. Gaaffii kan lamaan nu biraan ga'ee isa jalqaba araadaa walitti hidhata qabaa kan jedhu kana haa ilaallu kaleen. Araadaa walitti hidhata qabaa kan jedhu maali dhukkubni kalee qancaraan kuni akkuma jenne mallattoo hin qabu. Mallattoo hin qabu amma jabaachaa deemutti jechuudha. Kanaaf mallattoo toon agarsiisin yeroo deemu kanatti yoo irratti alkoolii dhugna ta'e kun tasuma nutti jabeessa jechuudha. Tamboo irratti xuunna yoo ta'e tasuma nutti jabeessa jechuudha. Fakkeenyaaf sadarkaa lammaffaa irra jira yoo ta'e sadarkaa lammaffaadha ariitiidhaan gara sadarkaa sadaffaa arfaffaa dhaqee sadarkaa shanaffaa sadhuma irraan nama ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf walitti hidhata qaba. Kan biraa gaaffiin inni itti dabalee walitti hidhata qaba kan araadaa jechaadha. Of eeggannoo gochuun waan tokko kanarratti infekshinii guutumatti fayyuu ni danda'amadha. Dhukkuba kan infekshinii kalee isa sadaffaadha jenneera qorichaan kan fayyuu danda'aman keessaa guutumatti fayyuu ni danda'amadha. Guutummaan guututti fayyuu ni danda'ama. Kanaafuu wallaanamudha. Wallaanamnaan dhibbaan dhibba fayya. Haa ta'u cirrachi kalee hanga seentimeetira meeqaatu karaa fincaaniin bahuu danda'a? Ashaboon nyaataa
saayizii yookaan hanga cirrachaa dabalaa adaana jedhama Walisoorraa. Okay. Gaaffii gaariidha gaafatannis. Cirrachi qaama kalee keenya keessatti yeroo uumamu haalli cirrachi kun ittiin uumamu gaa solvent yookaan bulbulamaan kan bulbulu oocaale jechuudha. Fakkeenyaaf ashaboo sukkaaraa fal'aana tokko bishaan xiqqoo keessatti bulbulleen furdataan akkas jechuudha. Kanaaf wanta kaleen keenya amma bishaan baasuu fi amma bulbulamaa kana baasu yoo wal caalee cirracha achitti uumama jechuudha. Bulbulamaan yoo caalee bishaan isaa xiqqaate cirrachatu uumama jechuudha. Kanaaf cirrachi kun egaa suutuma suuta uumamaa xixiqqaarraa ka'ee walirratti kurfaa'aa guddachaa deema jechuudha. Kanaaf cirrachi miilimeetira 5 gadi ta'e yookaan ija xaafii wayii kan ga'u dhiqamee bahuu danda'a. Sana yoo caalee gaaffii kan itti deebina amma gaaffii bilbilaa tokko haa fudhannu. Hello. Akkam jirtan? Nagaa. Xiqqoo sagaleen keessan nagaa umrii sagalee keessan ol fuudhaa. Tole jaalannee Amboorraa. Eenyu isinii jan? Jaalannee. Jaalannee Fayyisaa eessayi? Amboorraa. Gaaffiin kee maali? Gaaffiin kun cinaacha koo karaa mirgaa yeroo baay'ee na waraanaa. Yeroo tokko yeroo daandii deemee fi yeroo nuti adda addaa jedhu na waraane. Fincaan koos immoo yoo natti ka'u sana hundii mataa. Akkasuma daddafeeti kan fincaan na qabu. Akkuma kalee ta'uu danda'a laataan jedhudha. Doktar gaaffii qabduu jaalanneedha. Karaa tokko duwwaa sin dhukkuba moo gara lachuu? Gara lachuu sin dhukkuba moo garuma tokko? Yeroo irra caala karaa mirgaati yeroo tokko karaa bitaas na dhukkuba. Ammam sin irra ture? Akkas naannoo waggaa tokko guuteera. Tarii jaalannee gaaffii gara biraa qabdaa kan dabaltu? Lakkin qabu. Ulfaadhu guddaa si galateeffannaa deebii karaa televezyiinii yookaan reediyoodhaan hordofaa jirtu taanaan eeggadhu deebiin kee Dooktar Ammasii deebisu. Tole galatoomaa. Fayyaa ta'e. Gaaffii jaalanneetti dhufuu keenyaan dura kan jalqabne cirracha kaleetiin wal qabata. Saayizii isaa yookaan immoo hanga isaa osoo dubbachaa jirtanii addaan kunne. Sirrii miilimeetira 5 gadi kan ta'e yookaan amma ija xaafii kan ga'u isaan dhiqamanii fincaanuma kalee keenyarraa ba'uun dhiqamanii ba'uu danda'u. Sanaa oloo ta'e walirra kurfaa'anii sana caalanii ba'uu hin danda'u jechuudha. Ba'uu hin danda'u. Kanaaf bishaan illee dhukkuba kalee keessaa gaafattoonni wanti hubachuu qabanii cirracha kalee kana duwwaadhaa fi kan ayyamamu yookaan kan ajajamu jechuudha. Warri bishaan fayyadamu. Bishaan akka dhugan kan taasifamu kanaaf bishaan baay'inaan yoo dhugne solvantiin sun yookaan bulbulamaan suni bulbulamee ba'a jechuudha. Yookaan caccabee cirrachi sun otoo walirraan kuufameen sirrii dhiqamee ba'a. Kanaafuu dhukkuba kalee keessaa bishaan kan ajajamu kana duwwaa. Malee gosa dhukkuba kaleedhuma qabaatiif namni hundi bishaan leetirii 3-4 dhugaa ooluun faayidaan qabu. Sirrii miti. Hakimni qoratee cirrachi kalee jiraachuusaa baree yoo ajaje malee namni dhukkuba kalee qabu hundumtuu dhukkuba kalee hin qabas jedhee ofii isaatii of yaaluudhaani bishaan yookaan dhangala'aa biraa dhuguu. Yeroo baay'ee dooktar biyya keenyatti kan barame gara saniin namni tokko kalee hin qabaa jedhu yookaan immoo amma keessattuu mallattoowwan kaleedhaan wal qabatanii kan jaalaniin Amboorraa kaastee jira. Fincaan diimachuun waraanuun kun yookaan immoo gaafa deeman dhukkuba akkana mallattoowwan kana gaafa arganii kaleedha jedhanii callisanii namoota bishaan fudhatantu jira. Kanaafuu bishaan fudhachuun dhorkaadha. Kuni sirrii miti. Hakimni beekee qorannoo adda addaatu jira cirracha ta'ee kalee ta'uusaa edda baramee booda bishaaniin ajajama. Bishaan maaliif inni sana bulbulee akka baasu bulbulamaan suni otoo hin kurfaa'in otoo akka dhagaatti ta'ee cirracha hin ta'ini dhiqamee akka ba'u cirracha soo ta'e immoo caccabee otoo xiqqeenya hin jirutti caccabee akka ba'uu fi bishaan kana duwwaadhaaf ajajama jechuudha. Haa ta'u gaaffii jaalannee taa dabarru kan amma dhiyeeffattee turte jechaadha. Gaaffiin jaalannee gara mirgaatti nu waraana jettee fincaan na diimata jettee mallattoowwan gara birootti dabalteerti. Mee maal jettu isin kana irratti? Kun egaa kun sirriidha maanni akkuma duraan jenne infekshiniin kalee kun mallattoo akkanaa qabaachuu danda'u. Cirrachi kalees mallattoo akkanaa qabaachuu danda'a. Maanni cirrachi kalee kun dhaqee gaafa kurfaa'ee taa'u ujummoo fincaan keessa yaa'u kana riguudhanii akka dhiigu gochuu danda'a. Akkasumas dhukkubbiin akka nutti dhaga'amu gochuu danda'a. Infekshiniinis illee akkasuma orgaanizimii yookaan lubbu qabeeyyiin ija keenyaan hin mul'anne kun galanii qaama keenya keessa galuudhaan
achitti qaamni keenya fi orgaanizimiin kun yeroo wal lolan yeroo orgaanizimiin kun baay'achuuf yaalii godhu madaa'uun hin jira hin dhiiga jechuudha. Kanaaf kana xiqqoo kan ittiin adda baafannu maali? Yoo infekshinii ta'ee fincaaniin gubaa ho'a qabaachuu danda'u uffaa isaanii kanarra dhukkubuu danda'a. Mallattoo akkasii qaba jechuudha. Maalumaafuu jaalannin mana yaalaa dhaqxee ilaalamuu qabda jechuudha. Kana adda baafamuu qaba. Gara wal'aansaatti deemtee daran adda baafachuu kan dandeessu jechuudha. Kanaadha. Haa ta'u gaaffiiwwan baay'eetu dhufaa jira Dooktar. Ammas gaaffii ergaa gabaa barreeffamaatiin dhufe tokko yaa ilaallu Fayyeeraa Gaarumaa jedhama. Godina Shawaa Lixaanaa Tokkee Kuttaa'ee irraayi. Dhukkubni kalee ba'aa guddaa yeroo baatan nama dhukkuba jedhu kuni hammam dhugaadha gaaffii jedhu dhiyeeffateera. Egaa deemsa miilaatiin yeroo baay'ee namoonnis kan dhiyeeffatan jiru gaafa miilaan deemuu yookaan immoo gaafa hojii tokko hojjechaa wal jedhaa gadi jedhaa oolu wanta akkasii jira jedhanii kan isaas ba'aa guddaadhaan wal qabataa jedhame kanaa ilaalu. Duraanis xiqqoo akkuma yaallatti dhukkubi kalee kun dhaabbachuudhaan ba'aa baachuudhaan hojii hojjechuudhaan waliin qabatu. Tasmayyuu garaa keenya moggaa irratti kan nu dhukkubu nutti fakkaachuu danda'a. Tarii akkuma duraan jenne foon keenya yeroo addaan harkifamu foon lafee dugdaa keessaa foon kan walitti qabsiisan ribuun dugdaa ribuun foonii yoo harkifame mallattoon akkasii mul'achuu danda'a. Sanarraan kan hafe jarreen kun dhukkuba kaleetii waliin qabatan. Kanaafuu ba'aa baachuun qofti ka'umsa ta'uu hin danda'u. Dhukkuba kaleetii waliin qabatan. Haa ta'u Dooktar mee gaaffii asii qopheeffannetti adeemnu yeroon keenyas deemaatoo jira waan ta'eef mee wal'aansi dhukkuba kaleetiif taasifamu maali kan jedhu kana kan ilaallutaa mee ce'umsa kana booda walitti deebina. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa ammas kan hordofaa jirtan qophii Hello Doktor torbanitti al tokko yeroo akkanaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiin qophaa'ee kallattiin isiniif dhiyaatudha. Mata dureen marii keenyaarraa akkuma hordofaa turtan dhukkuba kalee irratti kan xiyyeeffatudha. Dhimmoota garaagaraa kaasaa mari'achaa tureen ogeessa keenya wajjin jechaadha. Ammas kan nu hafe kan itti fufnu ta'a nuuf bilbila warreen gaaffii qabdan jechaadha. Ammas gaaffii amma xumura irratti kaasnee tokko adeemsifnee Dooktar. Wal'aansi taasifamu dhukkuboota gosa garaagaraa sadan laalleerra mee maali wal'aansota keessattuu kan biyya keenyatti bal'inaan barataman? Dhukkubni kalee yeroo gabaabaa kun yookaan dhukkubni kalee ariifataan kun wal'aansa gaarii qaba. Dafee kun egaa maalinni dhukkubsattoota irratti hundaa'a jechuudha. Dhukkubsattoonni dhufanii mana yaalatti dafanii argamu taananii wal'aansan dhibba kan fayyuu danda'amudha jechuudha. Garuu irra turee kan dhufu taananii xiqqoo rakkisaa ta'uu danda'a. Kanaaf wal'aanni isaaf godhamu maali? Dhangala'aan qaama keenya keessa jiru kun madaalli isaa kaliin kan eeguu dadhabe kana akka madaalli eegu gochuudhaani qoricha finceessisuun qorichoota adda addaatiin ashaboo qaama keenya keessa baay'ate akka ba'u gochuudhaan yookaan isa xiqqaate akka dabalamu gochuudhaani madaalli isaanii akka eeggatan gochuudhaan wal'aanamu. Akkasumas infekshiniin yoo jiraate keessayyuu busaan yoo jiraate busaa wal'aanuudhaan infekshiniin biraas yoo jiraate wal'aanuudhaani dhiibbaan dhiigaa yoo jiraate dhiibbaa dhiigaa sana wal'aanuudhaan kaleen atattamaan bakka ishiitti akka deebitu gochuun hin danda'amu jechuudha. Mee itti deebina Dooktar kanatti gaaffii bilbilaa tokko haa fudhannuuti. Hello. 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 Tarii dhaggeeffataan keenya toorarraa deebiitoo bayeera ta'a kan hin deebi'u taanaan kan keessummeessinu ta'a Dooktar. Mee haa dabarru gara gosuma wal'aansaa ilaalaa jirra waan ta'eef. Kanaaf dhukkubni kalee yeroo gabaabaa kuni wal'aansa gaarii qaba. Dafanii mana yaalaa ga'uu qabu.
dafanii mana yaalaa gaanii yennaanii baay'inni isaanii gara parsantii 80 ol 90 kan ta'anii fayyuu danda'u jechuudha. Kaleen dandeettii dandamannaa guddaa qabdi. Kanaaf suuta kanneen jettu. Kanaaf yeroo sanatti daddafanii mana yaalaa qaqqabanii gargaarsi godhamaaf taananii gargaarsa guddaadhaan deebi'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf immoo kan parsantii 10 gadi kan ta'anii gara dhukkuba kalee qancaraatti ce'u jechuudha. Irra ture yoo dhufe lubbuun isaanii hafee gara dhukkuba kalee qancaraatti ce'uu danda'u. Muraasni immoo lubbuun isaanii darbuu danda'a jechuudha. Kanaafuu irra jireessaa dhukkuba kalee wal'aansaan fayyuu ni danda'ama. Wal'aansaan fayyuu ni danda'ama. Keessumaa dhukkubi kalee yeroo gabaabaa kun dhukkuba kalee qancaraatti yoo ceenu dhukkubni kalee qancaraan kun fayyina hin qabu. Fayyina hin qabu. Fayyuu hin danda'a. Fayyisuu hin danda'amu. Maaltu godhama sadarkaa tokkoffaarra gara lammaffaatti hariitiidhaan akka hin ceene yookaan sadarkaarra jiru sanaa sadarkaa sattaanutti hariitiidhaan akka hin ceene gochuudhaani turtii isaa akka eegu gochuu danda'ama jechuudha. Kanaaf kunillee mana yaalaa dhaqanii keessumaa dafanii ilaallamanii yoo hin jira jedhame ogeessa fayyaa faana waliin mari'achuudhaan waan gochuun qabu gochuu isaa irra jira jechuudha dhukkubsattoonni. Keessumaa wal'aansi godhamu qabu dhukkubni sukkaaraa. Dhukkubni sukkaaraa wal'aanamuu qaba. Maaliifin isaadha kan nutti fidu jenneerra. Dhukkubni dhiibbaa dhiigaa kun wal'aanamuu qaba. Wanti kalee miidhan wanti akka kalee miidhanii kalee irratti summaa'uu ta'anii qorichoonni adda addaa akka dhukkubsataan suni fudhanne gochuun kaleen akka dandamattu gochuun danda'ama. Akkasumas akka duraan jenne xuuxuu dhiisuu, dhugaatii dhuguu dhiisuu waa akkasii gochuudhaanii dhukkubni kalee qancaraa kun akka suuta deemu gochuu danda'ama. Dhumarratti yoo sanarraa kan dadhabame sadarkaa 5ffaa isa dhumaarra kan ga'oo ta'e maashiniin xuraawaa qaama keenya keessaa dhiqee bakka kalee bu'ee hojjetu jira. Maashinii sanaan egaa gargaaruu hin danda'ama jechuudha ammas. Maalidha inni kun dhukkubsataadhaaf sirriitti ibsameetu gatiinsaa ibsamee faayidaansaa bu'aansaa hundumtuu ibsamee fi yoo dhukkubsataan sun hin barbaada ta'e lafa inni jirutti erganii maashinii sanaan akka inni wal'aanamu gochuu hin danda'ama. Kan biraa gaa biyya alaatti kan baratame kalee nama tokkoo fuudhanii nama biraatiif dabarsuudhaan wal'aanuu hin danda'ama jechuudha. Keessattuu as biratti gabaabinaan akka yeroo baay'ee akka odeeffannootti isin odeeffama waan ta'eef miidiyaadhaanis kalee namni tokko kalee lama qaba. Tokko namaaf kennamee yookaan immoo tokko nama biraatiif bakka buusuudhaan kennameef namni kalee lachuu jala daamees ta'e yookaan immoo faayidaan ala ta'e bakka buusee kalee tokko qofa jiraachuun akka danda'amu dubbatama. Kun hangam gaadha? Sirriidha. Kun maalinni doonariin sun yookaan namni kalee sana nan kennaaf jedhee fedhii qabu suni kalee kennuun kun egaa nama fayyaa ta'e fedhii qabu nama du'e irraas fuudhamee kennamuu danda'a. Namni fayyaa qabeessa ta'ee kalee kana nama biraatiif kennuudhaaf arjoomuudhaaf fedhii qabu kuni